Duakera ilmi Mariami wasmuira ilmi Mariami Ani jechuudha akka waan arganitti sabti baawuu qabu. Kanaafi jirri isaa ta'aa jiran immoo irratti beekama. Otoo kana dura kan ishiidha suura akkanatti hojjechiisan ta'e okay ishiinaan har'a ammoo waan godha wallaan jaruma sinkaleessa eenyu maqaan ishii maqaa isaanii adda addaan hin beeku. Jaruma sinkaleessa shakkitan san amma immoo gurmaanii akka guruup irratti liiv irratti dhufanii akkanatti taasisan. Kanaafuu tokko taanee shira kana ammas akka kana duraati. Okay. Itti fufi rakkoon qabu sagalee sannaa ergita warra biyya keessa warra biyya namaa jiru miti warra biyya keessa ol ba'ee sagalee akkasii haasa'e screenshot gootanii suuraa nama sanii TikTokis maqaa waliin kaaftanii yookaan guutuma isaa waraabdanii naa ergitan amma booda itti fufi Saaraa itti fufi. TikTok ibsitu Oromoo intini irratti Facebook irratti an beeka Facebook malee TikTok ishii namni beeku share naa godhaame. Ibsitu Oromoo namni beektan share naa godhaa keessa. Amma booda ku miidiyaa irratti yeroo dhufee namni biyya keessa masaratii fi moonees beeksisaa faan jechuudha. Kan birallee biyya keessaa yoo ta'e jechuudha. Biyya namaa gaafatuu hin dandeenyu. Ka biyya keessa mooneet beeksisaa fi masaratti dhaabaa mana isiin seenu. Suuraa isii TikTokii isii wajjin waraabatii akka ragaaf ta'utti jechuudha naa ergitan. Biyya ergaa waan isaan ta'aniin agartan gaafii dhumaati. Waan hin rakkanneen jechuudha. Aanatu beeka waan isaan ta'an. Itti fufi. Seera jira jechuudha biyyatti. Itti fufi. Ingootu mudiitii nama akkanaa kana sagalee ittiin kennitanii. Dhaggeeffatu haa gubattu jenneen nullee wanta biraaf itti himame hawween itti himtu sanitti itti hima ashkabbaa cullaa jette abbo itti himime itti baraka Oromoon biloogiin goone fi suuraa haacee fayyadamee bar deemaa bar kakkanaa kun jechuudha. Akka masii kana ofiin boontuun illee waan kana irratti adda dureedha. Annullee keessa jirraa Saaraan illeedha. Mana wayitti ishiin waraabsuudhaaf fidanii turanii masarat kana jechuudha. Araaramaatii ishiin feekiidha akkaawunti feekii feeminaamina jedhanii mana wayitti gaafa dhufnu ishiin dhugaa waaqayyo haa baasu maaltu isin dhibe jettee mana sanatti video kaasiif jedhamee turte ofiin boontuun illee jechuudha. Nan kaasaaf jette garuu namni ishii kaaseef hin jiru. Naaniin illee ni jirti beektaa. Naaniin gaafuma sana asituu gad jedhee dhifa mana gaafachuu qaba jetteen beektaa mana wayitti jechuudha. Isan taane taanaan idimee likkiin maalii keessa gadi jedhaa baa jetteen naa mallee innaa karaa biraa soba jechaa karaa biraa immoo shira isaanii argine irraa guutumaan guututti innaa warra isaanii irratti hojjetullee araarfachuu osoo barbaadanii jechuudha. Nu immoo irratti beeknee namni callisin jiru hanga ammaatti illee itti fafee jira. Mee TikToka keenya TikToka guyyaa kaasarratti jennu YouTuberra darbaa laala. YouTuberra dirasii fudhattanii mucattiin kaleessa duutee ara isarraa sirbuu jedhani. Sirba fa'i akka itti bannee hoteentini guyyaa awwaala shifa akkas godhani mana jedhani YouTuberratti odeessaa turan. Sirriin goone maaliin goone. Inni kuni amma nuyi as keessatti dhugaa dubbachuuf taanaan amantaan keenya garagara hundi amma as keessa kan jiru tokko miti amantaa tokko hin qabu. Inni kaanii dhimma amantaa fakkeeffatee artistii jibbaa yoo ta'e ta'u nuti dhimma Oromummaa as keessaa nu dubbisaa jira malee Abdu'aalam moo'ee obboleessa kamitti obboleessa keessa illee miti. Garuu kun dhimma Oromummaaf goota keenya nuyyoonni du'ellee wajjin du'uu qabna. Ani mataan koo ni bakka sana ni dhamaaf ta'e inni dhamaaf dhimee likkii jedheera. Dhugaa dubbachuuf taana rakkoon qabu. Inni biyya isaaf ta'anii dubartiin kun yooni bakka isaa nan bu'a ta'e ishiinis dubartiidha bakka isaa inni ajjeefamoo ta'e nuun ajjeefamaaf jedheera. Nan ajjeefamaaf dhugaan biyyi duubatti hin deebi'u rakkoon qabu. Inni biyyaaf ta'u haa ta'u. Ataaluun uko kan du'e saba Oromoodhaaf inni biyyaaf ta'u haa ta'u. Innaa dhuftee maalummaa isaa kan hin beekne maaliif akka sirbe kan hin beekne gaafa afaan bantu ana baay'ee na guba. Uummata Oromoo kan dhugaa beekullee ni guba. Acaala kolkollee waaquma ishee dhuftee Oromoo hin beekne asirratti dhuftee maal jettuu namni misgaan jechuu አንቺ ትንሽ አትፍሩም? የሞተ ሰው እንደዚህ ስታረጉ ያሽዋ ማለት ነው። እናሳሩም እንደ እሷ የሞተችውን ሀቅ ልጁ ነው እንደ የገደላት እንደዚህ አይነት ነገር ሰርቶ ላያቸው ላይ ለብሶ ሲሄዱ እኛ ለምንድን ነው የምናፍረው? እኛ ስለ ሁለት
እውነት ነው እያወራ ያለው እውነት ነው እየተናገር ነው ያለው እዚህ ጋር እነሱ አላፈሩም እንደ ብር ለመሰብሰብ ብሎ የማይሆን ነገር ሲፈሩ እነሱ አፍረዋል እንደ እኛ ለምንድን ነው የምናፍረው? አሽቃባጭ በርድ ማለት ነው። ምን አገባሽ እንጂ ውሻ ልጅ ውጪ ከዚህ ስር ሰራልሻለሁ ካልወጣሽ ከዚህ ስር ቆምጬ ምን አባትሽ ያገባሽ እንጂ ቆማጣ እትፎፊ ምስጋን አሽቃባጭ ማለት ነው። አፋን ማሪፋ ሰኒ ስርት ትቲማ እንዳቢኒ ትቲም ያገይሲን ጉበቴ አጀላ ደምቱት ዋን ኦሮሞ ኬስ ኢሳን ሳልፈተኒ እነሱ አፈሩ ምን እያረጉ እንደሆነ አይተሻል እንደ መጀመሪያ ሂጅና ምን እየሰሩ ነው ብለሽ አጣርተሽ ነይና ከዛ እዚህ ጋር ታወራለሽ እኛ ጋር መጥተሽ ማለት ነው። እኛ ምን እየተናገርን እንደሆነ አውቀሻል። መጀመሪያ ገብቶሻል። ሳይገባሽ የማይሆን ነገር እዚህ ስር መጥተሽ አትጻፊ። አንፈልግም እኛ እንዴት እንደምንጣላችሁ እኮ ብታውቁ ጥገኛ ሁላ ማለት ነው። ስለራሳችሁ አታውቁም። ሀገር የላችሁም እኮ እኛ ላይ ተጠግታችሁ ነው የምትኖሩት። ምን አባሽ ያገባሽ አንቺ ታውቃለሽ እንዴ ስለዚህ ነገር ሲጀመር? ውጪ ከዚህ ስር ቆምጬ ዘር ማለት ነው። ምን አገባሽ? ዋረብ መተሆላ ነው ጅረከን ዋረብ አካሲ suurri kun akka gadi galabatamu barbaadu gaarii gochuuf taanaan illee maaliif kan illee walitti waan jaaladhuuf suuricha gadi galabatamu barbaanne. Kananiin ilaallatu suuraan gadi galabatame kananiin ጀመር እኛ እዚህ ጋር ፎቶ ወደታች ያዘው ነው ለቀነኒ ሳይሆን እነኚህ በህይወት እያሉ የሞቱት ማለት ነው። በህይወት እያሉ ሬሳ የሆኑ ሰዎች የሚሰሩት ነገር ትክክል ስላልሆነ ነው እንጂ ቀነኒ እኮ እኛ ልጅ ናት። እኛ ቀነኒን ለማዞር ፈልገን አይደለም። እነዚህ በህይወት እያሉ የሞቱት ሬሳዎች የሚሰሩት ነገር ስለማታውቁ ነው። እናንተ ቢገባችሁ ትናደዱ ነበር በእኛ ሩማናችሁ። ለዛ ነው እንጂ እኛ ቀነኒ እኛ ልጅ ናት። ሀሰን Sifan Fatru pada Wakayo Fatru Baganagan Ustani Miada Company. Okay. Sara itu Sara no sona saya usaha subten tu murat ini Sara itu. Sara itu. Nanti Saini sih najis mas. So ati nasofne makin agak mati tuan tu sona mega jirti makin itu bukti aja. Ino janna garu jara kana takuma amma misganin jettu jechuudha nan hojjadha jedhee garuu suuraan ishii qalanii kun irra jira jedhi akkuma amma ishiin dubbatti kana yoon gari garagarshee suuraa ishiin garagarshee yaadan illee gadi garagalchi zakazake suuraan kananii irra jiru suuraa kananii warra kananii ajjeesu hojjetatetu gadda ufi andu alam ajjeesu waan dadhabameef karaa kana yaada bayan malee Dale, kanani odo ilmi Oromoo gaggara galche odo ilmi shiran qabne gaggara asirratti suura irratti fayyadame kanani miti kan gaggara gale masarata dhaabati fi moonet beeksisaati eenyu damto nama kana maqaa isaa qabadde eenyu sijira maqaan isaa suura Mariam Inni obboleessa alam irratti raawwatuuf namtichi kun obboleessa moo isa kam? Dabare yeroo tokko jara kenna warri haaraya jala warra ila nama sodomi sadi jira mi tahir wanni saya jirani wanu kanani gaggara galchina rasa jiru sayan wan kana ifa godi ummata ya hen ifa isini goda dhaggeeffadha ummanni warra jala jirtan namni soddoma kun kan gadi gara galchine jenne masarat dhaaba fi moonet beeksisaati jechu moonet beeksisaa fi masarat dhaaba warra ajjecha haacaalu irratti kanaftayin oyye dhaggeeffadhu dura Mariam si masriyaa si sifema
warra aandu aalamajjeesuuf naftanyaa wajjin shira irratti xaxaa jiru kana siin durallee irratti xaxee dadhabee mootummalleen miidiyaa isaan irratti waan hin beekne akka gadi lakkifne mootummaan ugguree fi dhiyoota mana murtii haga ga'utti dhaqanii achi ari'amanii jechuudha. Warri kun naftanyarraa mallaqa guuranii waan hin taane naftanyatti yoonii maanyatti erganii aandu aalamajjeesuuf shirri isaan xaxaa hin jiru. Kan gadi garagalchine jaroota sani malee michatti miti qananii miti jechuudha. Qananiin teenna tan dhiiga isillee barbaannu buleettii teenna qaalii wareegamti. Akkasitti hubadha. Kan gaggaragalchine warra shiraa kanaa jechuudha. Warra shiraan deemu kana jechuudha. Isaan qananii ajjeesanii aandu aalamis ajjeesuuf warra deemanii jechuudha. Dhugaa isinitti fakkaatiin gaddi isaanii aandu aalammaa bilisa ta'eedha jechuudha. Kanuma matariyaa siif ibsa jedhee yaada. Warra jala jiru hunda keessanii fuudhatti ibsa jira. Ani lakki jechi ani awwala ጊዜ ወሰኑ ማልቱ ማልደሬ ተሰዋል ይቅርታላ ወቃተከም ነጋፋ ያለተኔ ረኮድ እንጅርቱ ዋንዱ በተሙ ቀበቱን ጋሪ ማማምቲ አየተወለ ረኮምት matarayyaasi ati dura matarayyaasi oromooti gaafii sirraa qabati matarayyaasi oromooti hedduu diinati agarraatitti aandu aalam irratti shirri xaxamaa jiru kun namitti masarata dhaabaa jedhamtonaan namitti mooneet beeksisaa ta kondomiin 55 keessatti hafe wanni irratti hojjetamaa jiru waan hoodee miti. Irratti dubbattee beeyta na jalaan baatu geessitti na jalaan baatu daddabtee buuteemi. Najalan baatu ayye la ufii buute muusin buufne ufii buute malee muusin buufne namni sin buufne matarayyaasii jalamee namni tokko bakkanaa kennaaf dhiifamin deebitanii afichu si galchaa nama hin jira namni jira dhiisi bootan hin jira neetworkii keetti si buuse alla miskiina namni si boosin jira matarayyaasii sabaati barate yoo ati rasaasa darbitu kaandu alam kana irratti sin argin malee waan biraati irratti jabaatti argamte. Wallahi rakkoo teeknikaatiin fakkaate nama ganna buusee nuti ijoollee nama buusee nama guddaadha waan buuftan. Laa namaa miti. Hayyee tolee nagaa fadhoo masii deebisa gaafii keenya. Namni sin buusne akka si buusee namaa miti argaan. Maaltu nu buuse? Jinniin mana keessa seenee godha osoo billa. Hayyee tolee rakkoon hin jiru. Okay, duraan dursa Andu'aalam Gosaa jechuun qaalii artistii Oromooti. Akkasumallee immoo nama kabaju nama jaallannuudha. Artistoota Oromoo kamiyyuu nama tuqummoota iyyuu nuti hin jaallannu jechuudha. Eenyummaa keenya ibsan maalummaa ofiitiin boonanii jechuudha. Garuu warroota isaan irratti albeelaamii ta'anii nyaatan immoo ani tokkoffaa irratti akka tasaa ta'ee tiktaakiin adabee ture sirruufne amma tiktaakiin kun haarawaa sababa saniif badee amma garuu wanni jiru yoo jiraate afaanii funyaanii walitti rarree dachaafanna jechuu qabeenya keenya kanaaf saamaa jiru Oromoo ta'e namni tuqaa jiru waan keenya waan tuqaa jiran nama kamuyyuu hin dhiifne nama galchee jira miira keessa matarayyaasii nama keenya nama tuqu jechuun nama keenya tuqu nama tokkollee dhiifnu nuti maaliif jennaan because nama dhaabatu tokko nama waan isaa darajaa isaa beeknu tokko dabarsinee hin kenninu jechuudha irratti himna likkii isaanii kanaaf wanni jiru yoo jiraate wajjumaan laalla wajjinuu jirra siin jechuu barbaadetti qaama laftillee harkanii dadhabne banguddoodhallee hirkanna lafeeki akkanuma jedhama. Ayye ergaa kana gurra si buusee jedhe kan keessan sitti hima wanni irratti hojjetan waan baay'ee jira matarayyaasii ati jabduu ta'e natee sagalee kan keessan hin dhukke irraa kaaftee jetta warra gadi gara galee jiru kuni shirri isaan Andu'aalam irratti hojjetaa hin jirre nafsee isa baafnaa mootummaa yoo achi keessaa gabbaase jedhanii warra yoonii maanyaa bira seenanii haasayanii jechuudha qabatamatti mootummallee ammaaf uggure sabnillee irratti hojjeta waan biraa dadhabanii amma uffata gadda fakkeessanii qaalii Oromoo intalti tun Oromoo irraa wareegamte kanaan as bayanii jechuudha. Kanaaf hundi keessan viidiyoo mana keessan keessatti hattoota ilma sabaat irratti hojjetan jara keenya nuyi
Matariyaasi TikTokiin kunillee si adabe ufumatti gasibuusa namni simbuufni ilaalan mallee. Irratti hojjetaa jiran isin hundi keessan ilmaan sabaa irratti hojjetan matariyaasiin ijoollee jabduu akka teessanii jabduu miidiyaa kanatti xiqqa ka isiin amma seentee xiqqa malee mijattii jabduu ajaa'ibaati wanna beekuuf itti himaa jechuu dhukkee irraa kaaftee wanna itti dantaa takka tan qabne akkasii aartistii Kadii Jaanii haa dhufu. Anaan baga jiraattan ilmaan abbaa gadaa hortee hayoomee tokko baga jiraattan maatii waatiin alaamanni saanamne qeeree. Ani haa jiraadhu baalii sabaa. Ayyee baga jiraattanii maatii waatiin afattanii qabattu afannii maal qabannaa miti nagaan qabnu silaa beekamaadha. Haak jedhawwaa tufanii mammaa kan waa himanii itti Oromoon. Haak jedhawwaa tufanii mammaa kan waa himanii. Tiisa kokkee jiru dhangaan hin mi'aawu. Ana kana ajaa'ibee na raajii natti ta'e kan baay'ee. Arras borus iftaan illee mana dabaa haa turu Andu'aalem. Diina hamaa diinaa ta'e hedduu qaba waan ta'eef. Warroonni shamarranii garee ijaarratanii garee uummatanii ijoollee kana lamaan dhugaa isaanii Rabbi haa baasu haqa isaanii Rabbi haa dubbatu. Dhugaan haa dubbattu dhugaan haa iyyituu dhiisanii. Saayidii qabatanii dubartoota kaleessa waggaa 8 waggaa 6 waggaa 7 waggaa 5 waggaa 3 gudedamteef maa kanatti hin dhaabatin eessa turan gaafsanii du'anii isa dhaqan osira moo addunyaa kanarra hin jiran moo qabrii jiru har'a mucaa kana muka jige qottootitti baay'ataa weellis